Haay Oromootiyaa ana bareedduu dirreeti. Har'aan tana waanin isin wajjin sheer gochuu barbaadu iccitii faayidaa bareedinaa 5 kan beeking soodaan of keessaa qabu isin wajjin qooddachuu barbaada. Wanti gaariin beeking soodaa irraa namatti tolu keessaa gatiin isaa rakisha ta'u yookaan gatii xiqqaan argachuu danda'u keenya caalaa beeking soodaan keemikaala of keessaa qabaachuu dhabuu isaati. Jechuun keemikaala of keessa makaan qaba. Guutumatti naachuraal takkaahuu kan uumaati jechuudha. Kan makaan qabne keemikaalota akka shaamboo waan biraa ta'anii waan takka of keessaa qabu jechuun naachuraal jechuudha. Qaama keenya tuqsiisuus ta'ee qaama keenya dibuun miidhaa nurraan qaqqabsiisu jechuudha. Kanaafuu wantiin irra dubbadhu keessaa akkaataa beeking soodaa ji'a darbe kana keessa itti fayyadamee hedduu akkaan ani yaadee olitti waan natti toleef isin wajjin qooddachuuf murteesseeti kan dhufe. Inni tokkoffaa coraan kiyyaa hedduu na goga ture. Yeroo irraa yerootti kireemaan moisturaayis gochuun narra jira. Takkaawuu jiisuun narra ture. Jechuun kireemii garaagaraa dibuun qaba jechuudha. Dibuus yeroo muraasa booda deebi'een na goga. Kanaafuu maaliin godhe beeking soodaa maaskiin godhe jechuudha. Akka inni itti qopheesses akkana fakkaata. Kunuuti yaa obboleen kiyya qaalii beeking soodaan itti fayyadamu kana fakkaata. Wanni niin godhu harka irratti xiqqisha beeking soodaa kana xiqqisha harka irratti buufanna. Hanga inni ni gahe jechuudha. Achi booda maal goona bishaan xiqqishatti buufna. Bishaan yoo bu'aa waa teessumaan qabu ta'uu baannaanis akkoon qabu jechuudha. Yeroo waliin makane hunoo kana fakkaata kireema fakkaata jechuudha. Maaskuma fuulaa fakkaata jechuudha. Beeking soodaa maaskiin kana. San booda maal goona fuula keenya dibanna jechuudha. Fuulattiin dibadhaan maantana. Gidee fuula keetitti dibattu atuu ni beekta. Jiraamii fuula kee akkatti maasaajii godhu hedduu namatti tola. Hedduun jaaladha maaskii fuulaa kana. Yoo kam xiqqaate torbaanitti yeroo takka guyyaa tokko guyyaa lama namaan dibadha. Hanagaa hagam takka fuula keenya irra tursiisnaa waan jiruuf daqiiqa 30 irra haga sa'a takka hedduu ni gaha. San caaluun hin barbaachisu. Sa'a takka caalaan hin barbaachisu fuula irra tursiisu. Sa'a takka yoo tursiisne gahaadha jechuudha. Sa'a takka booda fuula keenya ni dhiqanna bishaaniin achi booda tuwaalaan ta'ee firraa goggogsina. San booda garaagarummaa guddaa isinuu ni argitan. Gidee fuula keessan firraa dhiqanii goggogsitanii jechuudha. Hedduu bareedaadha. Kana fakkaata. Kunigaa fuula qofaa fi miti yoo harki keessan miilli keessan isin goggoge hagas mara beeking soodaa maaskii kanatti fayyadamuu ni dandeessan. Fuulaafis harkaafis miilaafis numa fayyadamne. Kanaafuu yoo harkaafis feetan yoo miila keessaniifis feetan itti fayyadamuu ni dandeettan. Tole egaa Oromootiyaa
Part 2 faayidaa beeking soodaa qabadhee hagaan dhufutti aan asumaaniin nagaatti isiniin jedha.